Suur sagalee yeroo darbe keessatti maqaa YouTube chaanalii jijjiiruun danda'amu immoo waggaa keetti guyyaa keessatti si'amee akka jijjiiruu dandeenyu akkasumas immoo maqaa YouTube chaanalii keenya gaafa moggaasnu kaaraakterii meeqa fayyadamuu akka dandeenyu yookiin immoo qubee meeqa fayyadamne akka maqaa YouTube chaanalii keenya moggaasuu dandeenyu akkasumas immoo maqaa YouTube chaanalii keenya gaafa jijjiirru hin fayyadamne moo miidhamna miidhaan isaa maali faayidaan isaa maali kan jedhu suur sagalee yeroo darbe keessatti isin dhiyeessan ture warri viidiyoo sana ilaalle yookiin immoo suur sagalee sana ilaalle lammii YouTube keessatti akka viidiyoo sana daawwattan isin jechuun barbaada viidiyoo kiyya har'aa keessatti immoo maqaa YouTube chaanalii keenya gaafa moggaasnu maal ta'uu qaba yookiin immoo akkamitti akka moggaasuu qabnu yookiin immoo maal fayyadamuu akka qabnuu fi maal fayyadamuu kan qabne qabadhe isinii dhiyaadhe jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti naaf hordofaa naaf irraa kiyya amma kallattii maan gara viidiyoo sanatti. Jira jirtu kabajamtoonni maatii wal lammishootu warra hin beekne fana lammiidha lammishootu biraati egaan akkuma dubbachuu yaalle har'a waa'ee YouTube chaanalii moggaasa YouTube chaanalii irratti suur sagalee bareedduu fi gabaabduu taate kana qabadhe isinii dhiyaadhe jechuudha. Yeroo YouTube chaanalii tokko moggaasnu yookiin immoo YouTube chaanalii banannu maqaa akkamii akka fayyadamuu qabnu maqaa akkamii immoo akka fayyadamuu qabne qabadhe isinii dhiyaadhe jechuudha. Egaan maqaa YouTube chaanalii tokko gaafa moggaasnu yookiin immoo maqaa YouTube chaanalii keenyaa gaafa moggaasnu waan armaan gadii ja'a gochuu qabna. Waan gochuu qabnu keessaa inni tokkoffaanii maqaa biraandii ta'e filachuudha. Fakkeenyaaf amma dhaabbanni Awaash Baankiin yookiin immoo baankiin Awaashii otoo YouTube chaanalii tokko banachuu barbaade kan inni gochuu qabu maqaan YouTube chaanalii isaa maal ta'uu qaba jechuudha. Awaash Baank bakkuma isaa sana ta'uu qaba jechuudha. Maal jennaani Awaash Baankiin kun biraandiidha jechuudha yookiin immoo biraandii beekamaa waan ta'eef dhaabbanni biraan Awaash Baankii jedhamu hin jiru Awaashuma sana malee jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qaba jechuudha maqaa sana fayyadameeti yookiin immoo biraandii sana fayyadamee YouTube chaanalii banuu qaba jechuudha. Isinillee akkasuma kana wanta biraandii ta'e yoo qabaattanii biraandii sana fayyadamtanii maal gochuu qabdu jechuudha maqaa YouTube chaanalii keessanii banachuu qabdu jechuudha. Maal jennaani maqaan biraandiin yeroo baay'ee nama biratti hin irraanfatamu yookiin immoo baay'ee beekama waan ta'eef isinillee salphaatti nama baay'ee bira gahuu dandeessu yookiin immoo nama baay'ee biratti beekamu waan dandeessaniif inni jalqabaa maqaa biraandii ta'e fayyadamuudha. Yoo maqaa biraandii ta'e fayyadamuu dhabne immoo maal fayyadamuu qabna jechuudha yookiin immoo maal fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maquma keenya illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii maqaan kiyya lammiidha maqaa YouTube chaanalii kiyya immoo lammii shawtuubiidha jechuudha. Lammii tuub jechuu yaadeen ture garuu lammii tuub kan jedhu yookiin immoo lammii kan jedhu maqaa YouTube chaanalii akkasii kuni hin jira waan ta'eef yookiin immoo namni biraan maqaa kana fudhateera waan ta'eef maqaa kana dhiisetanii lammii shawu jedheetanii maqaa YouTube chaanalii kiyyaa moggaafadhe jechuudha. Kanaafuu yoo danda'ame maqaa biraandii fayyadamu yoo baate immoo maqaa keessan otoo fayyadamtanii YouTube chaanalii banattanii yookiin immoo maqaa YouTube chaanalii keessan otoo moggaastanii jechuun barbaada. Inni lammaffaan maqaa YouTube chaanalii yeroo moggaasnu waan gochuu qabnu maqaa yuunikii ta'e shoortii ta'ee fi miimoorabil ta'e godhachuu qabna yookiin immoo moggaafachuu qabna. Kana jechuun yuunik gaafa jennu maqaa adda ta'e yookiin immoo maqaa kan nama biraarraa adda kan ta'e jechuudha. Shoortii gaafa jennu maqaa baay'ee gabaabaa kan ta'e akkasumas immoo miimoorabil ta'uu qaba yookiin immoo kan yaadatamu ta'uu qaba jechuudha. Kunoo akkuma asirraa argitanii maqaan kun yuunik ta'uu danda'a garuu maqaan kun baay'ee dheeraadha akkasumas immoo miimoorabil miti yookiin immoo hin yaadatamu jechuudha. Kanaafuu namni nu yaadatu akkasumas immoo baay'ee dheeraa waan ta'eef namni haala salphaatiin sammuu isaatti qabate seerchi godhee nu argachuu waan dandeenyeef. Kanaaf yoo danda'ame maqaa YouTube chaanalii keenya jecha sadii kan hin caalleen otoo barreessine yookiin immoo qubee gabaabaatiin yookiin immoo gabaabsine otoo barreessine bareedaadha jechuudha. Maal jennaani kan nama biratti yaadatamuu fi kan baay'ee salphaa ta'e ta'uu waan qabuuf jechuudha. Yuunik gaafa jennu immoo YouTube chaanalii suni yookiin immoo maqaan nuti moggaasnu suni namni biraan already yoo fayyadamee ta'e yookiin immoo maqaan sun yoo YouTube irra jira ta'e maqaa sanatu fayyadamuu baattanii bareedaadha jedhee yaada. Fakkeenyaaf maqaa YouTube chaanalii kanaa odaattan jijjiiraa odaa jedheen jijjiiraa kun akkuma asirraa argitanii maqaan kun baay'ee gabaabaadha. Kana jechuun shoortiidha. Akkasumas immoo miimoorabiliidha yookiin immoo kan yaadatamuudha. Garuu yuunik ta'uuf ta'uu dhabuu isaallee hin laalla maqaa kana jijjiirreeti. Odaatti jijjiireera sanaan booda deebi'ee YouTube'n seenaati. YouTube'n seenee mee maqaa kana seerchan godha. Odaa jedheen seerchi godha. Kun akkuma asirraa argitanii maqaan YouTube chaanalii odaa jedhu baay'eetu jira. Odaa kan jedhu jira. Odaa entertainment kan jedhu jira. Odaa kan jedhu illee jira. Baay'eedha jechuudha maqaa YouTube chaanalii odaatiin jiru maqaa baay'eetu jira. Kanaaf maqaan kun gabaabaas ta'us miimoorabil ta'us yookiis immoo kan yaadatamu yoo ta'u iyyuu garuu yuunikii miti yookiin immoo adda waan hin taaneef namni gaafa YouTube chaanalii keenya seenu kan keenya kam akka ta'e adda baasee hin beeku jechuudha. Fakkeenyaaf amma YouTube chaanalii nan qaba maqaa YouTube chaanalii kiyyaa immoo odaa jedhama jettee otoo namatti himte namni gaafa odaa jedhee seerchisii godhu isa kam akka ta'e salphaatti irra gahuu waan dandeenyeef maqaa YouTube chaanalii akkanaa otoo baafachuu baattanii gaariidha jedhee yaada yookiin immoo kan yuunik hin taane yookiin immoo kan namni biraa fayyadameeru otoo fayyadamuu dhiistanii jechuun barbaada jechuudha. Erga maqaa YouTube chaanalii kana yuunik hin taane yookiin immoo namni biraa fayyadameeru ta'e maqaa biraatti jijjiiruun dirqamadha jedheera. Kanaaf fakkeenyaaf amma odaa tuub kan jedhu kana gara amma maqaa biraatti jijjiiramee sin agarsiise fakkeenyaaf fakkeenyaa tuub jedheen jijjiira. Fakkeenyaa tuub jedhee jijjiireera fakkeenyaaf amma sanaan booda YouTube irra dhaqeen check godha fakkeenyaa tuubiin sun jiraachuu dhabuusaa. Maqaan kun gabaabaadha akkasumas miimoorabiliidha akkasumas illee yuunikii waan ta'eef maqaa kana fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Kun qubee tokko tokkotiin haala kanallee barreessinee publish gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maqittiin kun gabaabduudha kan namni yaadachuu danda'udha. Akkasumas immoo maqaa YouTube chaanalii YouTube irra hin jirre waan ta'eef maqaa kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu maqaa YouTube chaanalii keessanii gaafa moggaafattanii yuunik ta'uu qaba yookiin immoo adda ta'uu qaba, short ta'uu qaba yookiin immoo gabaabaa ta'uu qaba, miimoorable ta'uu qaba yookiin immoo kan yaadatamu ta'uu qaba jechuudha.
Maqaa YouTube channel keenya gaafa moggaasnu waan gochuu qabnu keessaa inni sadaffaa immoo social media hundarratti maqaan keenya sun osoo wal fakkaatee bareedaadha. Fakkeenyaaf kan kiyya kana otoo fudhattanii maqaa YouTube kiyya Lammish YouTube jedha, maqaan Facebook kiyya Lammish YouTube jedha, maqaan TikTok kiyya Lammish YouTube jedha. Kanaafuu maqaa social media keessanii hunda yoo danda'ame maal gochuu qabdu jechuudha, maqaa YouTube keessanii faana wal fakkeessuu qabdu jechuudha. Otoo moggaasin dura jalqaba maal gochuu qabdu jechuudha, social media hundarra deemtaniiti maqaan sun jiraachuu dhabuusaa check gochuu qabdu jechuudha. YouTube channel qofarratti waan unique ta'ee fi maqaa sana fayyadamuu qabnu jechuudha. Kana jechuun social media adda addaa irra deemnee maqaan sun jiraachuu dhabuusaa check gochuu qabnu jechuudha. Yoo maqaan sun hin jiraanne maqaa YouTube channel keenya goonee moggaafachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma jalqaba maqaan kun YouTube irra jiraachuu dhabuusaa arga check goonee yoo YouTube irra hin jiraanne sanaan booda dhaqneeti social media adda addaa irra check goone jechuudha. Kun akkuma argitan YouTube irra maqaan fakkeenyaa Tube jedhu hin jiru. Kanaaf maal gochuun qaba jechuudha. YouTube Facebook irra deemanii maqaa sana search godhama immoo fakkeenyaa Tube jedheen search godha. Kunooti akkuma argitanii maqaan kun Facebook irra illee hin jiru jechuudha. Kanaafuu maqaa kana maal gochuu danda'a jechuudha. Maqaa YouTube channel kiyyaa gochuu danda'a jechuudha. Inni biraan social media biraarra illee seennee fakkeenyaaf kanneen akka TikTok irra seennee ilaaluu qabna. Gaafa fakkeenya jedhee barreesse search godhu maqaan akkasii ammallee hin jiru jechuudha. Kanaaf kun akkuma argitanii maqaan kun fakkeenya Tube kan jedhu kun YouTube channel irra illee hin jiru yookiin immoo YouTube channel akkas jedhamee jiru hin jiru. Akkasumas immoo Facebook irra gaafa seennee ilaallu maqaan Facebook akkas jedhamee banamee hin jiru. Akkasumas immoo gaafa TikTok irra seennee maqaa sana barbaadnu maqaan sun hin jiru jechuudha. Kanaaf maal gochuu dandeenya jechuudha. Maqaa sana fayyadamne yoo maqaan sun unique ta'e social media adda addaa banannee karaa sanaan YouTube channel keenya beeksisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maqaa YouTube channel keenya social media adda addaa irratti wal fakkaachuu qaba yookiin immoo yoo wal fakkaate baay'ee gaariidha jechuudha. Maqaa YouTube channel keenya gaafa moggaasnu waan gochuu qabnu keessaa inni arfaffaan immoo lakkoofsaa fi simboolii adda addaa fayyadamuu dhiisuudha. Kana jechuun kun akkuma asirraa argitanii simboolii adda addaa yookiin karaakterii adda addaa akkasumas immoo lakkoofsa yoo fayyadamne maqaa YouTube channel keenya akka inni hin beekamne yookiin immoo akka inni nama biratti yaadatamne godha jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkuma asirraa argitanii fakkeenyaa TV kana biratti abaa caadaa jedheen calliseen waanuma tattaane barreessa sanaan booda lakkoofsan barreessa sanaan booda publishan jedha. Kanaaf maqaa akkasii kana lakkoofsaa fi leetarii wal keessa makne yoo fayyadamne namni tokko illee nuu yaadatu jechuudha. Kanaaf maqaa akkasii kana fayyadamuu irraati of qusachuu yookiin immoo of eeguu qabna jechuudha. Yookiin immoo fakkeenyaaf kun fakkeenya jennee at jennee tokko lama sadii yookiin immoo tokko sadii afur jennee L jennee M jennee S jennee otoo amma seef goonee maqaa kanallee namni nuu yaadatu jechuudha. Nama miti nuti illee dagachuu dandeenya yeroo booda waan ta'eef maqaa akkasii kana simboolii adda addaa yookiin immoo karaakterii adda addaa fi akkasumas lakkoofsa fayyadamnee osoo barreessuu dhiisnee bareedaadha jechuudha. Maqaa YouTube channel keenya gaafa moggaasnu waan gochuu qabnu keessaa inni shanaffaan immoo maqaa hojii keenya waliin wal fakkaatu otoo fayyadamne baay'ee bareedaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma YouTube channel keenya irratti yookiin immoo YouTube keenya irratti kan nuti hojjennu waa'ee ispoortii yoo ta'e maqaa isaa ispoortii otoo jennee moggaasne gaariidha yookiin immoo ispoortii miidiyaa yookiin immoo exercise maal jennee otoo moggaasne bareedaadha jedhee yaada. Fakkeenyaaf teekinooloojii irratti hojjennu yoo ta'e immoo teek maal jennee akkasumas immoo yoo waan nuti hojjennu kuuking irratti yoo ta'e immoo maal jennee maqaa keenya moggaafachuu dandeenya jechuudha. Maqaa YouTube channel keenya cooking jennee haala kanaan maal gochuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan moggaafachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf gabaabumatti maqaa YouTube channel keenya otoo maal goonee irra bareedaa jechuudha. Waan hojjennu waliin otoo wal fakkaate yookiin immoo maqaan nuti moggaasnu hojii keenya faana otoo wal fakkaate bareedaa jedhee yaada. Inni dhumaa yookiin maqaa YouTube channel keenya gaafa moggaasnu waan gochuu qabnu keessaa inni jaaffaan immoo kan YouTube community guideline cabsu ta'uu hin qabu maqaan nuti moggaafannu jechuudha. Kana jechuun akkuma kontentiin YouTube irratti dhorkamu jiru akkuma komentiin YouTube irratti dhorkamu jiru akkasumas maqaa YouTube channel YouTubein dhorku baay'eetu jira jechuudha. Yookiin immoo jechoota hamoo yookiin immoo jechoota heetiif akkasii kana qaban yoo ta'e maal gochuu dandeenya jechuudha. Maqaa YouTube channel keenya goonee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu jecha yookiin immoo wordii kan community guideline cabsullee maqaa YouTube channel keenya goonee fayyadamuu hin qabnu yookiin immoo itti gargaaramuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf maqaa YouTube channel isa guddaadha waan ta'eef yookiin immoo isa murteessaadha waan ta'eef YouTube channel keenyaa fi kanaaf itti yaadnee buusnee baasnee murteessinee maal gochuu qabna jechuudha. Maqaa YouTube channel keenya moggaasuu qabna jechuudha. Yeroo moggaasnu immoo karaa amma sirriitti kana yoo moggaasne maqaan YouTube channel keenya maqaa sirrii yookiin immoo kan ji'a tokko ji'a lama yookiin immoo waggaa tokko waggaa lama booda kan jijjiiramu yookiin immoo kan jijjiiru yaannu yookiin immoo kan jijjiiru barbaannu hin ta'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaan maqaa YouTube channel keessanii akka moggaafattan jechuun barbaada. Warri YouTube channel qabdan mee duubatti deebi'aati maqaa YouTube channel keessanii akkasiin ilaallatan jechuun barbaada. Warri YouTube channel hin qabaanne immoo yoo YouTube channel kan banattan ta'e maqaa YouTube channel keessanii itti yaaddanii maqaa YouTube channel bareedaa akkasiin moggaafattan shakkii tokko illee hin qabu jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata jechuudha. Akka viidiyoo kanarraa barattan yookiin immoo akka viidiyoo kana jaallattan abdii guddaan qabaa. Warri maatii Lammish YouTube hin taane asumaan subscribe gootanii akka maatii taatan jechuun barbaada. Warri maatii taatan immoo like, share, comment gochuutiin na waliin jiraachuu keessan akka mul'istan isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatii wal arginutti yeroo gaarii qabaadha.